yeroo lafa kana dhuguudhaaf deemu dandeenyee waa fura kumbaa facaadeen laphee kootirraa kan na ta'a ture. Haasaa garaan kootis immoo na buqqeena keessa akkas ta'a. Achumarraa warri na hojjennu ta'e na eegatii deeman achumarraa nannaan dhufee seenu waaqeffannaa keessa nu ta'e harka akkas gochuu dadhabee akkasa kana asii gadee akkasitti na qoroottamaa ture. Achumarraa ennaa abbaa dhufee suuraa ga'u garuu ennaan gaddee walummaa fayyaa qabu. Fayyaa keetiif meeshaa harka kee laalime laalame amma nagaadha. Amma nagaa keeti nama meeqa wajjin dhufte? Haadha kee wajjin dhufte. Amma nagaa keeti ishoo haadhoo baga gammadde baga waaqayyo si gammachiise qee dhuftetti mana dhuftetti nagaan galchi gooftaan gosi wajjin haa ta'u. Bakka siidaa maafide waaqayyo baay'iseera bakka galate hundaafi kanuma gooftaan ishii kaleetis dhukkuba. Yeroo baay'ee gaafa istilaafa tajaajila kan gaafa qeetti galee jechaa. Deebi'ee mootoo gaarraa kooka malee badaa'ee bakka nyaanni nyaadhuma filamuudha. Mataan kuusin jedhu barataa yeroo. Akka malee dhukkuba isaaniyyuu moocaaraa biyya alaa guutee meedikaala kennu kan deeman namni maal gochaa birrii cabacabtaa silaatti galeessi dhukkubaa nama ammaa birrii baaftaa jedhee bakka abdii kutana jireenya kutulamee halkan guyyaa baay'ee waa'ee kana bakka dhadheessee yeroo bu'aa dangadda. Maatii koo birrii isaanii cabacabsiisee yoo galee koo achitti mul'ate maaliin godhachee keessa koo baay'ee bareedu gaafa naasti naadhata naa fayyaa garuu gaafa matti galu inni natti galu. Fayyisaa har'a dhumatti sii godha waaqayyo. Ati dhuftu si dhukkuma ture. Dhukkuba ammoo bakka keessummeessitu achi ol kaase malee yeroo sun karaa dhaabadha sana dandeenye dhaabadha yeroo mucaan asirra dadhabsan ka'ee galuu laatan jedha. Bakka baay'ee dulbaatee afur hubannoo kutaa dhalleen dubbaa dhukkubatta amma isaan tun akka yabalee dhagaa sana eegalee kuusun karaa dhaabatu sana keessa koo baay'ee abdii kutanaa guddaa guutamee akka riyaa keessa baradhee nama hin taane nama jedhee nama saajine fayyaa godha qabee. Godina sadhumaasii godha gooftaan. Seexanni murii malee abbaa kiyya murii nama hin irraa jeessa har'ammoo isa galaafate har'aanis nuti dalagaa. Fayyisaa of qabee. Akkuma isin kadhataa sana dhugaadhaan uffata dandeenyu uffata manni ilaalaa dhaqee waan kana dhagumni koo tooba nyaatiin waan hariiroo akkasitti fayyadanii naan jedhanii bakka tokko taasimas yeroo dheeraa tokko kaayee uffata murtii ishee qabu uffatii naan jedhan. Deebi'ee immoo meeshaan itti ilaalamtu hin jiru ammoo deemee ammoo itti ilaalamta kadhadha naan jedhan isaaniyyuu macaqaa biyya alaan guuteera. Uumaa miti waaqayyo nu du'aa booda kan isa dhukkubate fayyisuu dadhabu jedhan gisee namni ankee mana yaadee dibira yaalame malee tasfaan qabu nagaan birrii cabacabdaan jedhu gaafa nan gaara deemachuu. Gaafa konkolaataa fi gisee baay'ee dhukkuba garuu obseen bakka tumanni irra deemee waan tokko xumura amma immoo sammuuna kan meedikaala kennuu deema bakka seexanni isheen guyyaa irraa cabnatti cimsee baay'ee dhukkuba ture amma garuu osoo argine mana tuqii otoo humtuu natti hin deemu. Nama keessa hojjetu dhaqqa sabni waaqayyoo tokko tokko saba kabajamaadha. Akka keessa jira kaasa. Harka boqote. Jilbeeffata si fakkaata. Jilbeeffata. Akka keessa daskaasa. Nama baay'ee kadhanne. Nama baay'ee darbe. Nama baay'ee fayye. Umurii malee yaabbise madaatti godhee. Yoo waan ishee geessu dadhabeef akka of hojjeeftu waan hunduu ta'uufi baate. Karoora diinni irratti baasan namoota diineera. Nama kanaaf balballi haa banamu. Fayyitee haa qulqullooftu. Afurri aariidhaan eeggatu irraa. Tuttuqanii aarsan gooftaa yoo saba kee wajjin walii galee
fayyiteas umatti godhella Yesus merga keessanis kaasa fayyisaa jedhama maqaamatu maqaa Yesuus fayyisaa harka keessanis kaasa akka jedhame har'aa booda siif hixateera jedhame araarri siif ta'eera jedhame hin shakkii jedhame dhuguma fayyetta yeroo fayyitu dhuguma fayyetta kanatti hin shakkine waaqayyo si hiikeera akkaataa gosa kana kolfaa dhuftanii bakka galateeffadhaa bishoo Ya waaqayyo akkoo kana maakoo ta'e tanan booda hoggaan waldaa ta'eefu akka jedhu inni na buusu ni garanti. Karaa kee kan si gubaa ture? Ammayuu si gubaa ture karaa kee? Torbee sadii. Torbee sadii si guba? Magubaa na cimu. Ammoo wanti? Fayyu. Dhugaadha? Dhugaa. Meeshaa keeyyuu dhugaadha? Kan fayyee inni namni kanneen jiras karaa fayyee sibbindeebii maal ture? Yani sabni waaqayyoo biyya abduu akka waaqayyoo agala tumataniitu waaqayyo harka galata galchanii baay'ee nama yeroo afurtaa galateeffadha nama leemas saleeffaa nama leemas itti sanuma jedhamaan godha waaqayyo innis yeroo baay'ee asirra dhaabbadhee dubbadhee waaqayyo dubbadhaa jee dubbadhee waan abut keessa na oolche waaqayyo tokko umurii koo malee yeroo malee biyyi nagachuuf seeqanii waan baay'ee na qopheessite waaqayyo kanarraa na dabarsite ana dhaabee saba kana keessatti hafuura isaatiin na guute waaqayyo maqaan isaa ulfaatu lammaffaan immoo yeroo xaaru yeroo halkanii guyyaa gizee boqonnaan qabaatin waan guddaa ta'e iyyummaa naan dhuftee rakkina guddaa keessatti naan dhufte isa keessa na dabarsee waaqayyo irraa natti dubbatee ini jetta ija qabdan tumurra je jammare nakkan tumuru abdinan qaba abdin kiyamo Yesus Kristos isa du'a yeroo malee awwaala keessa dhaqaasera arfafaan immoo maraachuu sanarra immoo du'anii too biyyee ta'uwayya maal carqii baafatanii gizee olii gaddeeman hiriyaan ofii waan baay'eetti nama laati isarra na wajji arfafaan immoo biyya kanaan taatee yaadee tun beekan uumama kiyya keessatti biyya kanaan deeman jedha akka dubartiin gizee tokko bananaan deemaa gizee sanyii facaasan maal jettu ani kana yaadan ture isarra dhaabee na hambise asumatti waaqayyo na kadhatamee asumatti waan guddaan seexanni halkanii guyyaa na qortee narraa cabe narraa hiikame amma immoo mataa keessa monatti deebi'ee amma gizee isin waaqayyo kadhaabettan isa kana immoo tartiibaan guyyaa du'a kiyya maal akka siyooti jechuudhaaf amma sa'aatiin naan ga'u dubbachuu hin danda'u gaafa bal'inaan dubbadhu tokko gaafa dubbadhutu jira amma immoo koo mataa koo darbuudha amma gizee sin hafuura yoo hafuura maalii nama kanattan mataa kiyya irraan dura mataa kiyya akka raafuu akka tinnaatti mataa kiyya irraa saffatafatna jedhee gizee akkatti gadi gizee sannan xaragattan narraa xaragame isatti wallee tartiiba kanaan immoo gaafa sa'aatiin nan ga'uufan malee ani waan Yesus Kristos keessa na dabarse dhugaadha. Merga keessa laskaasaati balballi guddaa sii banama jedhaane ofirraa haftee namaa taata jedhaane dhukkubni kun si biraa godhaane hafuura isa jireenyi kee harka duwwaan ta'u waaqayyo si yaadateera dhuguma galateeffadhaaf yookiin nama raadha ture yookiin nan du'a ture waan baay'eedha yookiin biyyaan ba'an ture. Dursa waaqayyoof naa galateeffadha. Erga dhufee warquu fi darajjeen naa kadhatee yeroo sana danda'ee hafuura baafadhu danda'ee deemu natti deddeebi'ee isaan booda sana deddeebi'anii naa kadhatanii erga naa kadhataniin booda anis kadhaatan deebi'ee waldaatti deddeebi'ee kanan amma kan hafuura na kutu danda'ee hafuura baafadhu danda'ee deemu mana yaalas baay'ee deddeebi'ee as dhufee warquu fi darajjeen naa kadhannaan amma fayyee qulqullaa'eera. Ana kimiyoo doon ta'e an Kiristoos na fayyisetu na deebisee amma ammaatti jechuu kooti. Kanaaf waaqa naa galateeffadhaa. Haleluuyaa. Kiristoos waldaa kanaaf godhaniifi naa galateeffadhaa. Maaliifii waldaa fayyinaati waldaan kun itti deddeebi'es laaleera mana yaalas baay'een deddeebi'uudhaan asitti naa kadhatanii dibatas na dibanii
ergasii mana yaalaatti deebi'ee amma fayyee qulqullaa'aa Yesuus naaf Haleluuyaa. Ulaanoo baay'ee kadhadhe. Mee isa guyyaa galataa namaa fide saba isaa fuuldura gala oolcha Waaqayyoon galata laalaata. Harka deebiin jedhaani akka fayyitanii tafaayilaani. Jireenyi keessan, manni keessan, karri keessan, dhalli keessan haa fayyu. Maqaa Yesuusiin gammadaa jiraadha. Murii si dhabe keessatti boqochaa jiraadha. Ameen. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqayyo guddaadha. Halkanii gaddaa walumaan jilbiifadhee Waaqa kadhadhu. Waan isaan beeku bofas miti waan ta'eef luka gociniine silaa riba keessan jiru abjuu miti ijoollee odoon laaluu jedha. Inni madhukinu ergasii garaa qonnaa gubaa na jilbiifadha waan jedhe danda'e jilbiifadheen kadhadhu. Garaa na gubaa waan daandii deemu taa'atiin deema namatti immoo ni madhukinu ollaattis ni madhu. Waaqa moonima kadhadha amma garaa na gubaa danda'e amma gisee lallabamu danda'e amiinis hin jedhu. Gisee baarfatanii somanatti fakkaatu. Amma hoggaa ofirraa xaragaa jedhan san handhuura koo gallakkisee akka waan keessa gannammeetti akkasumatti luka koo keessa gad darbee bakka achumaan Waaqa galateeffate. Amma nagaa dhaale. Amma nagaa kooti. Ameen Yesuus. Ni galateeffadha. Mudana baay'ina. Muskee qabna garaa mataa baay'ina. Amma nagaa dhaale. Amma nagaa. Immoo wanta sammuna darbee asii lallabamuutu jira. Nan dhaggeeffadha gaafa amsiisu jaalamaanis nan dhaggeeffadha ilaa si dhufeera garuu harkaan hin qabanne harkaan qabatta jedhanii lallabanii taabsaa inni darajee achumaan yaa Waaqayyo ani eenyutu laata isa barasiisan isa waggaa lamaan baranaa sannaa fiduufi oda bukookoo bokkaa jalaa isa bokkaa jalatti roobsu bokkaa jalaa naa deebisu dhabii laata jedhee galateeffadhee kiyyuma jedhee fudhee galee ergasii halkanis ganamaas irra jilbifadhee Waaqa kadhadha. Garuu dhiidhennaa dhufee amma barruu kiyyaan qabadhuti yaa Waaqayyo ilmatti galateeffadhee galateeffachaa jira. Waan dhageesse. Waan dhagaye. Akkas jedhaani illa si dhageesse harka kee haa galuudhaani. Ija kee darbi jedhaani. Si galaana ta'ee dhafi. Manni kee jireenyi kee haa haara'u. Manni kee golli kee haa eebbifamu. Fayyaan eebbifami. Afurri si biraa fudhile si biraa hafu. Maqaa Yesuusi. Kan bareechee fuuldura na dhaabee kana naa galateeffadha. Baay'ee raabsa Yesuumatti naaf kadhatame. Dhukkubni sun dhukkuba ulfaataadha. Nama asirra dhaabbatu osoo hin ta'in iddoo na waalchaa gootii yoo nan jiru ture. Nama du'aa fi murteeffamee akkam biyya inni keessa jiru keessatti namni kun nama hin saaxiluusi jedhamee eegamu ture. Guyyaa musii dhufee asitti naaf kadhatame. Ciraachi koo kun akka abiddaatti narraa goga. Marrimmaan koo kana keessa akka waan lubbuu qabutti na keessa fiigee amma koo kanas olitti butee na cuffata ture. Garuu dhuftanii koottaa jettanii gisee nu amtani amma nuuf wallaalutti waan isin jettan hunduma isaa nan dhagaa wanti isin jettanii naa kadhattan wanta lubbuu qabu wanta lama na keessaa ba'e. Inni yoo akkuma raachaa kottee qaba lubbuu. Lamanna keessaa ba'e karaa Upati ko karaa ababa lamanna keessaa ba'e Waaqa naaf galateeffadha. Nama jettee asii ka'ee boota kudhanii waan ta'a boota barreessaan taa'uudhaaf gaafan dhufu surreen kee hodhaa kootiin koo kanuma mudhii koo kana jedhee namoonni baay'een nu arguu danda'u. Nagubaa marrimaan koo kana keessa kaatee lafeen koo kun mana addaa siqee jira natti fakkaati. Kana keessa fiigee na cuffata halkan hirriban qabu maalan jedhee akka bultii hafuuri yaa Waaqee umurii kana waggaa lamas biyya ormaa deeme waggaan hojiitti deebi'e gizeen hojii galakkise nagaa kootti gizeen hojii itti deebi'e immoo nagaan koo guutummaa qabamaadha. Harka koo kanas bara 2015 naafadheen oole akkuma koo mirgaa kana. Humaa naa qabachuu dide. Humaa wanti nani keessan dabalee jiru gizeen kanarraa fayyadu isaantu na qabata ilma naaf kadhata harka kee kanan banaan jiran. Namoonni baay'ee harka koo kana ilaalanii
qumaata isheen kollaan naa jedhu gizeen gabaabus gizee waan duraan godha keessa nama ati jaalattu nama ati lubbuu ati dhabduufit waan si jaalatu sitti fakkaate salaamtaa si fuudhee akka ati naafattee karaa taftee nama sin taane gaa'ela keetti sin milkoofne dhaabattee haftee booddee kadhatee achumaan immoo lubbuun kee godaanuuf hojjetameera jedhanii yeroo baay'ee naaf kadhatame kana hundumarraayyuu dhufee immoo as naannoo qoqqollaa'ee akkuma isin jettan waan lubbuu qaba raacha fakkaatu yeroo karaa ababaa konna keessaa bahe waaqa kanaa galateeffata. Baay'ee rakkataa turte. Taffaduuddees jagoo kanaan erguma sirnaa kadhattanii booda taffaduuddee guyyaa jimaataa gara goora koluu kan jedhamu gaba sanbataa laga keenyan gama san yeroo ta'e nagaan koo kun guutummaan isaa hidhamaadha yoo iyyuu deemee kadhata gaafa manatti gara yookiin qabaacharaan bula naa wayiitu maqaan adaadhan jedhan adaadha nagaattuu nama maqaa biiftuu soddomaaf arra geenyadha biiftuun soddomni eessa jirti haala fuudhachee kanarra biiftuun kan takittii maleedhaan jedhe guyyaa qidaamee as gabaa kana dhufee guyyaa ameerikaan san ishi kun nageessa harroo niitii waa'ee dubartii waa'ee torbanii jimaata darbe dhugabaati. Nan iyyee na yuusetti akkuma ishii yuuste sanitti na yuuse nama naannummaatu nan dhabe na yuuseetii kun na keessa akka bishaanitti na keessa harroore guyyaa sanbataa waaqi ishiin shaafatu lubbuu koo balleessuudhaaf bicha koo kana na duuchise namni na arge sun hoggaa sanii suruma fayyitaatti namni namtuu naannummaachuu dide guyyaa sanbataa san akka bishaanitti na keessa haroo isaan amma dhaabadhee kan odoon gangaladhee waaqa kana galateeffadheen isaan waan baay'ee keessaa nama kun mana irratti gaafullamaan na keessa rooba guyyaa hojja lamaanii mandaraaf firadheen waan biraa isaan naan jedhan keen taffaduuddee waldaa achi tokko karaa waldaa gulummaa kan jedhan odoo sabni hin dhaqin asii deemee gizeen achi gol lafan kufaa lafatan kufaa horii kukkufuun sin jedheen taffaduuddee waldaa odoo jala qabamee haqee kanan deebi'ee nan gale achi na gubana keessa roobana keessa umtuu naan ummachuu dide kallattii arfanitti deemeera umtuu intala akka maal taate ani naannumaa godheen jiru guyyaa hojjaa duraan hospitaala da'oo dhaqe da'oodhaan naannaa barreessan birri jaarmaa malee hin qabu birri dhibba malee hin ta'u naan jedhe namichi achi birri jaarmaa kana malee hin qabu isiniifan fida guyyaa roobiin jedhee hin ta'u gadi ba'ee ol deebi'ee immoo boodannaa kenna qorichacha sanis gadhee tan godhadhe goromtii sana haati koos xiqqoo ishee dhukkubsattee fayyitee ishee wajjinis olii galtummaan qabnu isheenis namni kadhatiin narratti hiyyiin maal hin ta'in jettee ishee wajjinis olii galtummaa hin qabnu achi guyyaa hojjaa lamaanii kana nan deeme mandaroota firadheen isaan deebii biraa naa deebisan Yesuus Kiristoos qaroo isa duriitti naa deebise waaqa kana naa galateeffadha. Haleluuyaa. Amma channungu kan dura desa deemnu Addis Ababa gara hojjettu wayii harka keessa naskaasa waldaan kiristaana kanaaf lafarra jiraatti akkas jedhaani balballi firaaniin banamne jedhaani waaqarraa sii banameera jedhaani aangoon lukkumaa si biraa hafeera jedhaani maqaa Yesuusin warri sitti mures warri sirratti waan adda addaa dubbates otoo arganii barana waa'ee kee raajeffatan dinqisiifatan balballi caalu siif banama akka argatu lamaa deeme maqaa Yesuusin lalisaa deeme ayyaanni waaqayyo si duukaa haa ta'u galata biraan deebii kootu si eebbisee dhugaadha dinqiidha maaltu ture kee ani yeroo mana bakka mataan koo kunis na dhukkuba lapheen koos na dhukkuba yeroo mana dhufee nan kadhachiifadha garuu nan fayyadu gamba achumaan na fayyadoo fayyee achi bakka yogguu na dhukkube immoo dhufee kadhachiifadha yogguu fayyee immoo na nafaa jechuudha achumaan bakka akka malee na dhukkubee kulaalitii koos na dhukkubee bakka dhibeenuma garaagaraa kana na dhukkubee achumaan waaqayyo anatu balleessaa qaba waan ta'eefi kanaan booddee ittiin deebi'u fayyee saba kee fuulduratti himaa dhugaa sii ba'a ati dhibee kana narraa rukutee waaqayyoon kadhadhee jechuudha. Amma yogguun dhufu luka koo kana nan okkolaan dhufee na waraana na nyaata keessa deemee amma goo ofirraa xaragaa ittanii kadhattan yogguun ofirraa xaraguun sinum bakka dafqa na rukutee
lukti koo kun hoggasuma narraa dhaabbate laphee koo kan ammoo baay'ee na dhukkuba yeroo mara dhidhiibsise garuu homaa fayyuu hin dandeenye foon kee walirratti marge waan ta'eef lapheen kee kun fayyuu hin danda'u naan jedhe. Waaqayyo silaa caccabaa baay'eeyyuu fayyisaa nan arga laphee koo kana dadhabaare kanaan booddee dhidhiibduuf ittiin waamame harka waaqayyo sana nama fayyisu malee eetanan dhiise. Torbaan har'aa sa'aatii booda dhufee bakka sin dhukkubu qabadhaa kadhadhaa godhanii laphee koo kana harka koo kaa'ee kadhadhee mucaa kana iyyuu lafaa fuudhee akkatti laphee koo irratti baachuu hin danda'u. Amma gungaluu lapheen koos fayyaadha jeerkaa baadiddamaa of laaloo dhabbo. Hogguun lafaa fuudhu ola fuudhee nan dhukkubne amma ammaatti fayyaa kooti waaqayyo harka keessanitti kaasaati fayyaa fedhaani warri sitti naama simmoan jedhaani guyyaan isaa jimaataa siistarii kiyya tokko amborraa dhuftee bishaan sana ofii ishiitiif irratti kadhachiifatte fudhattee galuudhaaf. Namni waaqayyo irratti naa kadhatan irratti maatiin keenya immoo amantaa miti. Nan gammade bakka fuudhii gali maatii kiyyaaf tulaalitti dhukkubsaddaati kiyya kalees. Galii tootoo ishiin hin beekinitti dhibee too ishiin raftuu hin jedheen. Ishii jettee wanti haaraan hin taa'ee waaqayyo natti dubbateera naan hin taa'ee nana mana hin jedheen. Ishiin bishaan sana irraanfattee galte mana kiyyatti. Achi wanti haaraan kan ma'e namtoonni baay'ee na rakkisaa soofaa uree achi keessatti faawwaloora achumaanan booda isaarratti nan naqnee kanaan booddee maqaa Yesuusin as keessatti qabamtaa baatee mana koo sin jeettodheet manitti naqee har'a galgala isaatti naqee guyyaa soolee guyyaa lammataa booda sana keessatti waloree gooddaan itti naqee dhugaa waaqayyoo tamtuuta kudhan achi keessaa yaasne jechuudha. Wanti badii jiru bishaan walitti naqe. Bishaan mabbool uree mana seenatti naqee ta'e. Teessan. Goondaan itti naqnee achi keessa ol yaa'e. Achitti dhaqaa goottan sana hawwii isaa argee. Yeroo tokko tokko nama qofachiisi. Hafuura hantuuta fadurree fakkaatee dhufee manatti si naqnee hirriba sirraa balleessee si doorsee takka uffata si jalaa kukkutu. Hafuura hantuuta maqaa naate sirraa haa dhawu. Ameen jedhe sirraa haa dhawu. Tokko kaamna sobii jalaa nyaata kaamni dee jalaa nyaata tokko hante hantuunni bara kanaa zamanaawiidha. Yooti wajjibanii fi qoricha keessutti ittiin godhu qalamii faa qabaate. Babbareeda inni jara biraa dhufa. Maqaa Yesuusin yaa abbaa sin kadha fudhadhati immoo bishaan qabdu sagalee qabdu. Maqaa Yesuus Kiristoosin du'aa isaati. Sagalee irratti baaftaa mana kee keessaa argama. Galatee baduu irratti shoo. Ilmaa kumaantu si ta'e. Mataan dhukkubaa dandee wanti hojjetu. Ishee. Mataan dhukkubaa duddas qabachuu danda'u kanammoo dhukkubaa kabeeku. Ishee. Kanammoo dhukkubaa dandee hin qabatu. Ishee. Wantis baay'ee dandee jeeqate jeeqate. Eessarraa dhufte? Haala tooraan dhufe. Iddoo kam jettee haadhe? Biyyi keessanis asuma magaalaa kana waldaa kanaarra dhufte? Amma mataan kee itti kee nagaadha dhugaa beekaa uffam galataa